Raajii Isaayyaas boqonnaa 10 keessa kan jiru lakkoofsa 27 macaafni qulqulluun keenya akkas jedheet dubbatachuudha. Yeroo sanatti ba'aan isaa gateetti keessan irraa ni bu'a. Wanjoon isaas morma keessan irraa ni caba. Furdina keessan irraa kan ka'es wanjoo isaa ofirraatiin cabsituudha. Gooftaan maqaan isaa haa ulfaatu. Guyyaa Waaqayyoo jira. Mata duree jedhu galgala kanan dubbadhachuudha. Guyyaa Waaqayyoo jira. Guyyaa Waaqayyoo jira jedhaasinis guyyaa Waaqayyoo kun baay'ee murteessaadha jireenya namaa keessatti. Kiristaanotaaf guyyaa Waaqayyootti nama ilaalu, guyyaa Waaqayyootti hojjetu, guyyaan itti Waaqayyo dhufee nama daawwatu, namni guyyaa sana argate nama akkam ayyaanoomedha. Guyyaa sana namni ijaan arge, namni yaada qalbii isaatiinis guyyaa sana eegu nama eebbifamaadha. Guyyaa Waaqayyoo kanatti sagalee Waaqayyoo keessumaa raajiin Isaayyaas kun macaafaa iddoo lamatti hirree ilaalluudha jechuudha. Boqonnaa 1:39 kan jiru yeroo rakkinaa Israa'el mootota warra Asooriif yennaa abaaramtu, yennaa tumamtu, yennaa mootonni isaanii isaanitti ga'isan rakkoo gurguddaa keessa yennaatti darban yoo ta'e illee Waaqayyo garuu raawwatee yerootti isaaniin ganne ture. Namoota baay'eedhaaf biyya Baabiloon keessatti Israa'eloonni marsaa marsaadhaan yoo xiqqaate marsaa arfan tokkoof boojuudhaan fudhatamanii yeroo adeeman kufaatii keessatti yennaa badan, yennaa miidhaman jedhanii namoonni baay'een haasa'u. Garuu yennaatti miidhaman hin turre. Yennaatti Waaqayyo isaan barsiisu, yennaatti Waaqayyo isaan hidhachiisu, yennaatti Waaqayyo kakuuwwan gurguddaa isaaniif galu, yerootti Waaqayyo dukkana limixii sana keessaa bahanii ifa addunyaadhaaf ba'u, ifa biiftuu kanarraatii adda kan ta'e, ifa qajeelummaa baatee kan adeemu, ifanni keessa jiraachuu danda'u immoo eewullee itti siquu kan hin dandeenye guyyaatti dhufuu danda'u tokko bara itti Waaqayyo isaanitti dubbachaa ture. Takuu gurguddaa, raajii gurguddaan, ታላላቅ ተስፋዎችና ኪዳኖች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስናይ እግዚአብሔር ሲናገራቸው የነበረበት ሰዓት ነው። የሮ ጭንቂ ፈካታ፣ የሮ ዱከና አፈካታ ገሩ ፉንዱርሳ ጉያ Waaqayyo itti nama ilaalu ture. Guyyoota kana keessatti baay'oonni isaanii abdii kutataniiru, gaddaniiru, yaadda'aniiru, dhiifamneerra jedhanii sodaachaa turan. አብዛኞቻቸው ተስፋን የቆረጡበት ዘመን ነበር። ዘመኑና እድሜው ረጅም ቢሆንም እግዚአብሔር ግን በኪዳን ያጠገባቸው፣ በመከራ ውስጥ፣ በጭንቀት ውስጥ፣ በስቃይ ውስጥ እያሉ ግን እግዚአብሔር ኪዳን የገባላቸው ለነሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለዓለም ለኛም እግዚአብሔርን ለማናውቅ እስራኤል ላልሆን እስራኤሎታ ወረንታኔ ቆሞ ይሁዶታ ወረንታኔ warra ormoota jedhamne fagoo warra jirruufis gidirfamuun Israa'el abdii gurguddaa macaafa kana keessatti biyya lafaa hundumaaf yennaatti fidedha. Gidirfamuu kana keessatti sagaleen Waaqayyoo wanta guddaa tokko jabeessee dubbata. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Warri dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraatan jedha. Garuu kan isaan jiran dhiphina keessa jiru, rakkina keessa jiru, sodaa keessa jiru, harka ormaatti dabarfamanii kennamaniiru. Garuu immoo Waaqa qabu sukkummaan garuu isaanitti jabaateera. Akkas sagaleen jedhu garuu isaanitti dubbata ture. Amma warri jireenya dukkanaa keessa deddeebi'aa jiran kun, amma warri dhiphina keessa jiran kun, amma warri nuu dhumeera jedhan kun guyyaan ifaa fuuldura isaanii jira jedha. Haleluuyaa! Ifa isaanitti dubbata. Si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Inni bara durii biyya Zaabiloonii fi biyya Niftaalem gadi deebise. Bara dhufutti immoo biyya Yordaanos gamaa fi Galiilaa isa kan saba warra kaaniif ulfina ni kenna. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaasaa ni arga. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni ni ba'aa jedha. Haleluuyaa! Isaan duwwaan turre dukkana keessa kan gale. Isaan Waaqa Israa'el, Waaqa uumaa ganamaa isa waaqeffatu. Waaqichi dukkanaa hin turre. Kutaa kana keessatti garuu macaafichi waan tokko nutti dubbata. Warra abdiin qabne, warra lagagama jiraniifis, warra fagoo jiraniifis, warra Waaqa maqaan isaa hin beekamneef qommaa jiraataniifis, warra gidiraa fi rakkina keessa jiraataniifis akkastu ta'a jedhee dubbata. Ifni fuuldura isaaniitti hin baha. Haleluuyaa! ብርሃን ይወጣላቸዋል ይላል። በጨለማ የሄደ ሕዝብ፣ በጨለማ የኖረ ሕዝብ sabni abdiin qabne, sabni dukkana keessa jiraate, sabni abdiin isaa dhumaate guyyaan isaaf jira. Guyyaan Waaqayyotti isa daawwatu jira jedha. Haleluuyaa! Har'a wangeelli Kiristoos nuti qabannee lallabaa jirru
waa'ee dhalachuu isaa yaadannee ittiin haasa'aa jirru yaadannee kan labsaa jirru kuni kan xiqqaate fakkaata, kan gadi adeemaa jiru fakkaata. Dhaloota baay'ee dukkana keessa jiraniif garuu Waaqayyo hin bariisisa. Dhaloota baay'eedhaaf Waaqayyo dukkana hin bariisisa. Isa kana isaaniin jedhe sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaanii arga. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni ni ta'a. Ati saba baay'ifamtee gammachuu isaaniis guddifteetta. Isaan akka nama midhaan makaruutti si duratti hin gammadu. Akka warra boojuu hirmaataniittis sagalee gammachuu ni dhaggeessisu. Bara warra miidiyaanitti akkuma goote ammas waanjoo ulfaataadhaa fi loloosoo isa gateettii isaanii irraa ni caccabsita. Ulee warra isaan cunqursaniis ni hurreessita jedha. Haleluuyaa. Akka jireetti dubbata. Akkuma icitiidhaan kana dura hojjechaa turte diinota saba kee hurreessa akkuma turte, akkuma gateetti isaanii irraati wanta ulfaataaf wanta rakkisaa ta'e irraa buusaa turte, birmaduu isaan baasaa turte, saba gaaddidduu dukkanaa jala adeemuuf immoo wanjoo isaanii hin cabsita. Wanjoo isaanii hin cabsita. Hijannaan loloosoo morma isaanii irra jiru hundumaa kan isaan ittiin hidhaman wanjoon akka irraatiin gufne, akka irraan buune, deebi'ee akka itti hidhamuuf, akka baquun isaanii gadi cabu kan isaan taasise hundumaa gateetti isaanii irraati hin caccabsita. Galanni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waan isin dhibu boqonnaa isa 10ffaa kana keessatti dhufee dubbii amma dubbifanne kana wanta jabaa ta'e kana dubbata lakkoofsa 27ffaa irratti. Egaa guyyaan tokko jiraa jedha. Haleluuyaa. Mee guyyichi naaf dhufeera jedha. Mee naaf ta'eera guyyichi jedhaa dubbadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4ffaa irratti akkas jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanatti dhufee ifa biyya lafaa ta'ee mul'ate. Dhufeetu gooftichi akkas jedhe biyyi Zeebuluun, biyyi Niftaalem, garri galaana Yordaanos gamni Galiilaan inni kani warra saba Waaqayyoo hin ta'ini ulfina ni argatu jedhe Yesuus. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sabni dukkana keessa jiraate ifa guddaa isaa arge. Warra gooftummaa du'aa fi gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni ni ba'ee jedhe. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus akkas jedhee dubbate. Mootummaan Waaqaa waan dhiyaatteef yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedheet labsee jedha. Raajii Isaayyaas kana keessatti waan tokko dubbate. Wanta jabaa ulfaataa Waaqayyo addunyaa kana maraa Israa'el ishii xiqqoo biyya boojuutti gatamte, biyya rakkinaatti gatamte, biyya Baabil keessatti gatamte, mootota Asooriin ishii dhiitamte, ishiitti gargaarame Waaqayyo dhaloota ilaale, biyya lafaa kana ilaale. Seenaa isaa yoo ilaallu Israa'el duwwaadhaan Waaqayyo lafa ta'e keessatti warra qabaman duwwaa kan itti dubbachaa jiru nutti fakkaata. Garuu Waaqayyo jireenya har'a nuti arganne, wangeela har'a nu argagee kana akka labsinu, akka dubbannuuf Waaqayyo kan nu argate eessatti yoo jettan saba gidirfame tokko keessaan Waaqayyo nu ilaale. Fagootti nu ilaale Waaqayyo nu arge. Ilaa jedhe sabni dukkana keessa deemaa jiru, sabni gaaddidduu du'aa jalatti kufee jiru tokko guyya tokko ifti isaaf dhufaa jedhe. Garuu yoo laaltan Israa'elitti dubbachaa jira. Waa'ee Israa'elin turre garuu waa'ee koof waa'ee keessan haasa'e. Waa'ee koofi waa'ee keessan hojjete. Israa'el gaafa sukkuumamtu ba'aa wayiitti gadi ulfaatee cinqaaramtee gidirfamtee dhoqqee dhiitaadhaan garbummaadhaan rakkinaan gabbarsuudhaan waa garagaraatiin gaafa ishiin rakkattu gaafa dhiphattu gara Waaqayyootti har'a simboos boru simboossi. Waaqayyo garuu boo'icha ishiin ilaale. Waaqayyo garuu hin arge. Gaafa argu rakkachuu isaanii keessaan gidirfamuu isaanii keessaan Waaqayyo warra baargama keessa jiran, laga gama warra jiran, warra abdiin qabne, warra abdii kutatanii jiran isaaniin fayyisuudhaaf Waaqayyo Israa'elin gadi buuse. Har'a galgala kan akkas jedheen isinitti dubbadha. Yesuus ilmi Waaqayyoo inni si barbaade si argate. Gidiraan biyya lafaa namni sitti baay'ate, waraansi namni sitti baay'ate, wanjoon namni sitti baay'ate, rakkinni garagaraa namni sirratti wal fure. Galgala kanas keessa jirta laata sittan hima Waaqayyo dadhabbii keef gidiraa kee keessaan dhaloota fayyisuu qaba.
Mee waaqayyo anaan ta'e dhaloota fayyisa jedha. Yoo laalamtu sukkuumamaa jirta, yoo laalamtu gidirfamaa jirta, yoo laalamtu wanjootu sirra jira, yoo laalamtu cunqurfamaa jirta, jireenyi kee booddeetti harkifamaa jira, dhiphina garagaraa keessa jira. Waaqayyo garuu rakkina kee keessaan dhaloota harkisee fiduu qaba. Waaqayyo warra gaaddidduu du'aa jala jiran achi keessaatii harkiseetiin baasa. Israa'el garuu kana quban qabdu. Yaa waaqayyo jedhu waaqa abboota keenya, yaa waaqayyo waaqa Abrahaam, yaa waaqayyo waaqa Isaaq, yaa waaqayyo waaqa Yaaqoob maaliif nu gattee? የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ለምን ለአሦራውያን መንግስት አሳልፈን ሰጠን? ለምን እንወጋለን? ለምን እንጨነቃለን? መች ወደ ሀገራችን እንመለሳለን እያሉ ያለቅሱ ነበር። እግዚአብሔር ግን ኪዳንን አመጣ፣ ተስፋን አመጣ። አትጨነቋል እንዲበቲና ይያደይና ወንጆ አረላልተን ከነን ሶዳቲና ዋቀዮ ወንጆ ሲኒራ ጨብሳ ጀዴን ሃሌሉያ እንዱፌ ዋቀዮ ገረ እስራኤል ዱፌ ቆያ ጀዴን ዋባቄቱ ጅራ sabni dukkana keessa jiru tokkotu jira ide isin dukkana sinirra jiru kana biyya sooritti waggaa 70 xiqqoo kan argitani hankeessan salphaadha ide waaqayyo maaloo mee hankoo salphaadha jedha dubbadha waaqayyo maal akka beektu mootiin Asoor waa inni dubbate waaqayyo hin dhage dhaggeeffate akkas jedhe namoonni kun ikkoo kan isaan dubbachaa jiran jedhe ani kana booddeen isinirraati rakkina geessan dhiphina geessan dhiphina sin keessa jirtan sodaa sin keessa jirtan argeera maalan godha keessaan isin baasteetoo maal goota yaa waaqayyo jennaani warra sin sukkuuman kan garabee ta'innan sukkuuma haleluuyaa nan sukkuuma de waaqi warra Asooriin nan sukkuuma isin baatoodhen hii jennaan saba wayiitu jira jedhe mee sabni wayii jira jedhaame waaqayyo si keessaan maatii kee argeera waaqayyo si keessaan biyya kee argeera waaqayyo si keessaan hiriyaa keessa dukkanaaf gaaddiddu dukkanaa jalatti kufee tokko argeera baay'ee natti tola guyyaan akkasii kun dhufuusaa Kiristoos Iyesuus ilmi waaqayyoo gara biyya lafaa kanatti dhufee dhalachuunsaa waan isin dhibu biddeen wayii nama nyaachisuu qofaaf hin se'inaa dhaloota dukkanni isaan liqimse warra gaaddiddu du'aa jalatti kufan warra abdiin qabne iyyanii warra isaan dhaga'u kan hin qabaanne iyyanii warra dhaggeeffachuu hin dandeenye rakkinatti warra qabaman siree irratti hidhamanii warra jiran gola keessatti dukkanatti cufamee kan jiru xaxaa hidhaa garaagaraatiin qabamanii warra jiran ilmi waaqayyoo Yesuus garuu bilisa baasuudhaaf dhufeera waaqayyo warra hidhaa keessa jiran unuun ta'eetiin baasa Israa'el gaafa iyyitu waaqayyo akkas jedhe qoy iccitiin tokko jira sittani makanatti hin beekne jedheeni ilaa jedhe warra galaana gama jiran warra naannaanii jiran biyya Galiilaa keessa kan jiran ollaa Galiilaa gama keessa kan jiran kan dhiphataniiran jiru gaaddidduu du'aa jala kan jiran jiru isin irraati wanjoo keessa nan cabsa isaaniif immoo ifatta'a gaafa jedhetti dubbatu Yesuus hin dhufe Yesuus hin dhala Yesuus gaafa dhalatu mandara warra Galiilaa keessa deemuu jalqabe hinaasee Yesuus dhufe dubbachuu jalqabe sagaleessaa ol kaasee gaafa ni dubbatu namni duuchaan bibirrachuu jalqabe mootonni hundumtuu raafamuu jalqabanii teessoon mootii baachuu dadhabe jajjaboonni sodaatanii raafamanii golatti ol dacha'uu jalqabani maaltu ta'e jennaan tokko dhufeeraa jedhan lafa inni jiru dukkanni hin jiru haleluuyaa ol kaasii sochoofadhu akkas jedhi lafa Yesuus jiru dukkanni hin taa'u jedhiini Ajafakatafakapasa tavana hadiavasa gaafa mandara Galiilaa keessa Yesuus tarkaanfatee labsuu jalqabu misiraachoo jedhe Yesuus dhufe haleluuyaa isaan akkasitti eegaa turani mootiin wayiin dhalata wayirra taa'ee dhufa kan isa gaggeessu kan isaan marsanii deemanii laf jalee kan isa faana deemanii kan isa eegan baay'eedha odoo jedhanii eeganii Yesuus dhufe akkas jedhe warri dukkana keessa jirtan ifatti bahaa haleluuyaa warri wanjoo jala jirtan kottaa as bahaa warri hidhaan isinitti rakkise warri gadadoon isin rakkise warri dhibbatan warri bakka dhabdan warri bakka dhabdan iddoo dhaqxan warri dhabdan warri sagalee dhabdan gara kootti kottaa jedhe Yesuus akka gaafa Yesuus dhalateetti seexanni addunyaa kana irratti jeeqamee hin beeku hirraafame namni baay'een kun akkamitti ta'aadha seexanni garuu hin jeeqame mootonni gamaa gamanaa hundumtuu walitti taasanii walitti ususanii hin cinqamanii hin dhiphatanii garuu Yesuus ifa baatee dhalateera Yesuus gaafa kana labsuu jalqabu mandarri hundumtuu irraafamtee gamni gamanni hundumtuu hin dhiphatanii sodaatanii
hiwwacani arra sarki waaqayyo sifaana waa haa waccisiisu Yesuus siinaa mul'atu obboleessako dargaggeessa cuufadhu Yesuus barakana jedhi nafaana ta'a nafaana hojjeta ifti isaa hin mul'ata humni isaa hin mul'ata haleluuyaa egaa Yesuus akkas jedhe gaafa Yesuus dhalatu waatu ta'e gaafa Yesuus dhalate koottaa garaa keessan geeddaradhaa wangeelatti amanaa mootummaa waaqayyoo isinitti dhiyaatetti gaafa jechuu jalqabu Yesuus mootummaa waaqayyoo gaafa ni dubbachuu jalqabu namoota irraatiin waa caccabu jalqabe maaliif wanta ifa baatee dhufe dukkanni isa biran jiru sodaan isa biran jiru yaaddoon isa biran jiru gaafa waaqayyo dhufe warra Baabiloon keessa jiran duwwaa miti warra mootonni Asoor dhidhiitan duwwaa miti biyya lafaa kana hundumaa gaafa daawwatu waa sadii ta'e mee waa sadii naa ta'a jedha har'a galgala kanaa kaasee siif ta'a nama amane tokko irratti dubbadha isaaf ta'a nama toyo jedhee fudhate tokko irratti galgala kana waatu isaaf ta'a Yesuus ilma waaqayyoo qabatee baadhaan irrakkatu waatu isaaf ta'a jechaa jira guyyaa Yesuus dhufee kaasee waa sadii ta'e har'as Yesuusin barbaadanii warri dhuftan gammadaa guyyaa dhalachuusaa kana yaadachuudhaaf waaqeffachuudhaaf galateeffachuudhaaf warri dhuftan kun gammadaa jireenya keessanitti galgala kanaa kaasee waa sadii wantoota gurguddaa sadan kana boqonnaa kana keessatti boqonnaa 10:27 irratti dubbata akkas jedhe guyyaa waaqayyootti daawwachuun isaa yennaatti isiniif ta'utti tokko ba'aatu isinirraa kufa akkas jedha ba'aan narraa kufa jedha dabaladhaa jedha ba'aan narraa kufa jedha Yesuus Kiristoos gooftaan Israa'el kan itti iyyiteef kan itti boossesa kana ture gooftaan immoo kan inni fageessee namoota hunduma irratti argesa kana ture Israa'el yeroo xiqqoodhaaf boosse waaqayyo garuu warra baraabaraaf warra abdiin qabne warra kufaatiif dukkana keessa jiraniif akkas jedhe guyyichatti akkastu ta'a jedhe guyyaa waaqayyo biyya lafaa daawwatutti guyyaa ilmi nuu dhalatutti guyyaa gooftichi dhufutti akkastu ta'a ba'aan dhaloota hundumarraati irraati hin kufaa maqaa gooftaa Yesuusin inni isinitti ulfaatee jiru guyyaa misiraachoo kanatti isinitti hima ba'aan isinirraati kufaa ba'aa bulchiinsa ba'aa dinagdee akka ifa baatee dhufa gaafanni ifaan dhufu ba'aan hin kufadhe haleluuyaa mana keerraa kufu galgala kana jireenya keerraa haa kufu galgala kana lammaffaa wanjoon hin cabaa jedhe waaw mee wanjoon hin caba jedha lik waaqayyo yennaatti si yaadatu yerootti dhufutti namni baay'een gaaffii qaba Israa'el akkuma keessan kakuu qabdi Israa'el akkuma keessan waan jedhattu qabdi waan himattu qabdi waan ittiin dhaadattus qabdi waaqa qabdi ture garuu guyyaa tokko wanjoon itti ulfaate inni fee waaqayyo isin duwwaa miti warra laga gama dukkana keessa jiraniif wanjoon irraatii cabale shalabakati baasa mee wanjoon irraatii caba jedha nam tokko tokko ufumatti hammaata hanakka abbaa mataatti mata jabeessi jiru abbuma tokko ofitti jabaata rototo mata jabeessa ta'eetuma amma gaafa waaqayyo jedhutti ba'aadhuma koo kanan baattadha amma galgala kana garuu waaqayyo akkasiin jechaa jira wanjoon sirraatii caba ba'aan sirraatii lafadha erga keessa cuufadhuuti akkas jedhi galgala kanaa kaasee jedhi harki ormoota ba'aan inni narra kaa'e harki jalloota ba'aan inni narra kaa'e wanjoon ani baachuudhaaf hin malle inni natti fe'ame narraatii lafadhaa jedhiin guyyaan kun guyyaa misiraachooti mana keerratti ifti waaqayyo haa ba'u ulfinni waaqayyo yaa bahu sadaffaarratti akkas taatan arraafaan takaphaasa paariya humna godhatta ataafraadiya ba'aan sirraa bu'ee calin jettu wanjoon sirraa cabee jettu sadaffaatti waan tokko taata merka kee kaasi akkas godhadhu humnan godhadha jedhi yeroo waaqayyo si daawwatutti Yesuus biyya lafaa kana daawwachuu isaarraa kan ka'e ishini
barumsa dogoggora kan baatti deemtu tokko jiru. Fayyinni si'a tokko ta'ee raawwate bakka homtuun jiru kan jettu jirti. Ishiin haa jettu giddiin qabeeni. Ishiin hafuura siddistii fi dabtaraatu dhibbaa dhibbee ishiitti taphata. Sittan himani. Yesuus ilmi Waaqayyoo kaleessa si fayyiseera har'as bilisa si baasa. Ilmi Waaqayyoo kaleessa humna si guuteera har'as dabalee humna kee jabeessa. Kaleessa wallaansoo jalaatiin si baaseera har'ammoo moo'ichaan ol fuudhee si dhaaba. Sadaffaarratti akkasuma ta'a. Furdatta namni bitaa sanatti saggoo baasa. Wanjoo isaa maal ofirraa gootu? Waaqa cabsamoo ofirraa cabsitu? Akka kabaasa para. Laatiin cabsa jedha. Galgala kanaa kaasee humni Waaqayyoo si'aa to'atu maqaa Yesuus. Nama dadhabaadhaaf humna kennuudhaaf, dukkana keessa isa jiruuf ifa ta'uudhaaf, isa kufe lafaa kaasuudhaaf, isa bitaa isatti gale, isa rakkate, isa malaaf fala dhabe birmaduu baasuudhaaf inni dhufe. Yesuus ilmi Waaqayyoo galgala kana humna siif haa laatu. Kanaaf dhufe Yesuus. Maaliif dhufte yoo jettan warra wanjoon isaanii tulfaate, warra ba'aan gateetti isaanii rakkise, warra goobanii deeman humnatti gochuudhaaf dhufedha Yesuus. Kanaaf akkas ta'a guyyaa Waaqayyoo to'atu salakka tokko ba'aan sirraati. Lammaffaan wanjoon hin cabu. Sadaffaa maaltu ta'a? Mee humnan baas. In sodaata akkoo amma rakkoon namaa kana. Abbaa humnaa waa hundumatu isa gaarreeffata. Kanaaf jedhee namni sodaataa ta'uu barbaada. Giddiin qabiin humni inni kan Waaqayyoo akka kana miti. Waaqayyoo humna siddaa godhu. Galgala kanaa kaasiti gabbachuu jalqabe. Gabbina afuuraa kan diinni ittiin si qabuu hin dandeenye, kan wanjoo isaa sirra kaa'uu hin dandeenye, kan ba'aatti sirra kaawwachuu hin dandeenye. Galgala kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin humni Waaqayyoo sirratti haa dabalamu. Akkas jedha ba'aan koon kufaayedha. Wanjoon koon caba. Humnan godhadha. Ameen. Haleluuyaa.